Jaallatamoo obboloota koo biyyoottan garaa garaatti argamuun tajaajila qixa kiyyaan darbu hordofaa kan jirtan hundaatu bakkaaf kallattii jirtanitti nagaanii fi ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin hundumaaf haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Inni nagaa isaa nuuf baay'ise abbaan keenya bara baraan ulfina guddaa haa argatu. Yeroo garaa garaatti toora kanaan isin tajaajilaa waanan tureef baay'een keessan na beektu jedheen abdadha. Warri nan beekne yoo jiraattan immoo ani guddisee kan isin jaalladhu obboleessa keessan Paaster Dandanaadha. Egaan tajaajila toora kanaan jiru wajjin wal qabatee yaada muraasa isin ga'uudhaafin toora kanarratti argamee jira. Tajaajila kallattii kanaan dura darbaa tureen baay'een keessan eebbifamaa, waanjoon keessan ittiin cabaa, hidhaan jireenya keessan irraa eeggataa, hafuuratti jajjabaataa akka turtan karaa keessootiin dhuga ba'iinsa na qaqqabuun bareera, karaa biraatiin immoo dhuga ba'iinsa hafuurri qulqulluu naaf kennuun hubachuu danda'eera. Kana malees namoonni baay'een karaa keessootiin dhufuudhaan gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhachuudhaan gara duuka buutuu Kiristoos ta'uutti dhufaniiru. Kun immoo wanta guddaadha. Kanaafis ulfinni guddaan Kiristoosiif haa ta'u. Kun eenyumarraayyuu kan ta'e miti, anarraa kan ta'e miti, Kiristoos irraa kan ta'edha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanarra kan darbees yeroo garaa garaatti naaf kadhataa warri jirtan karaa keessootiinis tajaajilli kun haala ittiin bal'achuu danda'u irratti yaada kan naaf kennaa turtan hundumti keessanuu eebbifamaa ayyaanni gooftaa koo isiniif haa baay'atu. Yaada karaa keessanii naaf dhufaa turee fi dhuga ba'iinsa hafuura qulqulluu irraa fudhadheen kutannoo keessa koo jiru ka'uudhaan tajaajila toora kanaan kennamu kana caala bal'inaan kennuu fi haala ittiin fooyya'ee deemuu danda'u irratti yaada tokko irratti ejjannoo tokko fudhadheera. Kanneen keessaa tokko kanaan booddee barnoota babal'aa kennuuf gorsaa fi wantoota gara yaada Waaqayyootti nama butan hedduusaa toora kanaan dabarsuudhaaf waan yaadeef toora FBT fi karaa YouTubetiin peejiin ani qabu Paaster Dandanaa Margaa Ministirii kan jedhu gara TV ergaa fayyinaa jedhutti jijjiiruudhaaf murteessatan jira. Egaan toora YouTube irratti already TV ergaa fayyinaa jechuudhaan jijjiiratan jira. Karaa peejii kootitiin toora FBT'n isa jiruun immoo guyyoota muraasa keessatti edit kan ta'u ta'a jechuudha. Egaan toora kanarratti ana qofa otoo hin taane obboloota hafuuraa tajaajiltoota Waaqayyoo affeeruudhaan kennaa garaa garaa warra qaban karaa kanaan darbanii akka tajaajilaniif haala mijeessuudhaafis yaadeen jira. Anis barnoota bal'aa mata duree garaa garaa irratti kennuuf yaadetanan jira. Maaltu hojjetama toora kanarratti kan jedhuu fi akkuma maqaa toora kanaan kenname ergaa fayyinaati. Ergaa fayyinaati kan nuti hojjechuudhaan waamamu. Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 hanga 20 irratti dhaqnee yoo dubbifanne gara biyya lafaa hundumaa akka dhaqnu, wangeela uumama hundumaatti akka labsinu, barsiisaa cuuphaa namoota duuka buutuu Kiristoos akka goonuu fi ergamneerra. Akkasumas wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti karaan dhugaan jireenyi ana jedha. Eenyullee karaa kootiin yoo ta'een alatti gara abbaa dhaquu hin danda'u, gara jireenya bara baraatti galuu hin danda'u jedhamee dubbii sagalee Waaqayyoo irratti caafameetu jira. Kana kan dubbate gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Ergaan fayyinaa Kiristoosidha. Nuti kan dhalootatti dubbannu Kiristoosidha. Kan nama fayyisuu danda'u, waanjoo jireenya namarraa cabsuu kan danda'u, gara jireenya bara baraatti nama ceesuu kan danda'u Kiristoosi. Kan akka goonu waamamneera. Kan jirru bara dhumaa keessa jirra. Bara dhumaa kana keessatti immoo seexan humna isaa fixee namoota yaada Waaqayyoo keessaa baasuudhaaf yeroo itti dhimmee hojjetu keessatti nuti warri ergaa fayyinaa of harkaa qabnu, nuti warri karaa jireenyaa qabannee jiru, karaa jireenyaa kana namoota hundumaatti agarsiisutu nurra jiraati. Tarii karaalee garaa garaatiin, karaa namoota garaa garaatiin tajaajila baay'ee argachuu dandeessu gaariidha. Kennaan ayyaanaa garuu garaa gara. Hojii Waaqayyoo nama lama nama sadii miti kumaatamaan yoo hojjennee xumuruu hin dandeenyu. Kanaaf toora kanarratti obboloonni jirtan YouTube TV ergaa fayyinaa jedhu subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniifis share godhaa. Tajaajila qixa sanaan darbus like godhaa. Akkasumas ammaaf peejii koo irratti FB irratti Paaster Dandanaa Margaa Ministirii kan jedhu guyyaa gabaabaa keessatti immoo gara TV ergaa fayyinaatti edit kan ta'us like godhaa. Hiriyoota keessaniif share godhaa. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Baay'een isin jaalladha. Ba'aa guddaatu laphee koo irra jira waa'ee keessanii. Kanaaf yeroo kamiyyuu halkaniif guyyaa haala kamiinuu yoo ta'u hin daangessin isin tajaajiluudhaaf murteeffadheen jira. Hanga ayyaanni Waaqayyoo na gargaaretti isinis naaf kadhachuudhaan akkasumas toora keessatti hojii Waaqayyoo hojjechuudhaan ergaa fayyinaa kan dhalootaan ga'utti akka cimtan ga'uma kanaan isin beeksisaa. Keessummoota garaa garaa affeeruudhaan gaafiif deebii marii garaa garaa gochuudhaan kallattiin lallabaan kadhataan barsiisan toora kanaan tajaajila yeroo yerootti isiniif darba. Jajjabaadhaa ayyaanni gooftaa isiniif haa baay'atu. TV ergaa fayyinaa jedhu like godhaa. YouTube irratti subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniif dabarsaa. Hojii Waaqayyoo haa hojjetamu. Hojjettoonni xiqqoodha, maasiin garuu bal'aadha. Wanta guddaatu nu hafee jira waan ta'eef kanaaf ammumaaf akka of qopheessan jaalala Kiristoosiin waamicha guddaa isin godha. Baay'een isin jaalladha. TV ergaa fayyinaa like subscribe godhaa.